Ashamaa harka fuunee kabajamootaa fi jaalatamoota hordoftoota Abbeetuufi akkam jirtan akkamsaa kanaaf daqiiqaa kana eegdanii galanna waaqayyoof haa ta'u annagaa foon jira nagaan waaqayyo iddoo jirtanitti hunduma keessaniifuu isiniif haa baay'atu. Warra nan beekne ani Fallaquutuubiin jedhama. Guyyaa har'aa kana kan hin argamu immoo mana Abbeetuubitti. Sababbiin isaa immoo egaa akkuma beekamu Abbeen moonii taatee jirti. Anis egaa baga gammaddee baga waaqayyoon eeggate dadhabbii keetii galmaan sii ga'e jechuunidha. Gara mana Abbeetitti argameen jira jechaadha. Egaa baga nagaan dhuftan hundumti keessanuu nooraa jedheen jira. Egaa abbee koo baga gammaddee baga waaqayyoon gatee dadhabbii keetii galmaan sii ga'e wanti itti dadhaban tokko guyyaa galma gahee mul'atu gatiin isaa ifa gaafa bahu namatti tola baay'ee nama gammachiisaati. Egaa gammachuun kun immoo gammachuu kee bichaa osoo hin taane gammachuu hunda keenyatti ture baga gammaddee ammallee waaqayyoon gammachuudhuma hin qabne siif yaa taasisu gara fuulduraas irratti hojjettee egaa milkaa'ina isa duraa ittiin dabartee jirta yookiis qorumsa isa duraa keessa dabartee jirta. Ammas immoo egaa kana boodas waa baay'ee sirraa eegna nuti jechaadha akka hordoftoota Abbeetuubititti. Waa baay'ee sirraa eegnati kana boodas egaa kallattii garaagaraatiin viidiyoo nama barsiisan qabattee dhufuudhaan nutis akka sirraa barannu akkasuma atis illee akka jabaattee irratti hojjettu nus immoo egaa sirraa barachuudhaan si duukaa ta'uudhaan si hordofuudhaan wantoota baay'ee akka sirraa barannu kan egaa kan rakkatan kan itti gargaartu kan hubatan kan itti obaastu. Egaa wanta yaadde hunda kan irratti raawwattu badiin sana alatti wanta nama gargaaran hunda kan irratti hojjettu siif haa ta'u. Gammachuun kee gammachuu dhuma hin qabne siif haa ta'u ammallee gammade abbee koo baga gammaddeen siin jechuu jaaladha. Egaa baay'ee hedduu keessa dabarree irra keenya jirra. Galanni waaqayyoof haa ta'u ammallee jabaadhu gana waa baay'ee sirraa eegna abbee koo. Jabaadhu toonii wantoota nama barsiisan qabadhu kottu toonii nullee akkasirraa barannee si duukaa taanuun siin jechuu jaaladha. Egaa asumaan hordoftoota Abbeetuubii hundi keessanuu egaa hanga har'aatti duukaa ta'uudhaan abbee gargaaraa kallattii garaagaraatiin gargaara kan turtanii hundi keessanuu guddaa galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Sababbiin isaas egaa mukti tokko kophaa hin boba'u akkuma jedhani namni tokkos kophaa isaa homaa gochuu hin danda'u. Abbeenis odoo kophaa taatee homaa gochuu hin dandeessu jechaadha. Namni tokko kophaa isaa tokko qofaadha jechaadha. Kanaafuu tokko ida'uu tokko lama ta'a malee tokko ida'uu bakka duwwaa yoo jedhame homaayyuu fiduu hin danda'u. Namni tokkos immoo hanguma sanii kophaa isaa beekumsa qabaatee wanta hunda qabaateef galma gahuu hin danda'u. Nama isa barbaachisaati. Warri hanga har'aa hordoftoonni Abbeetuubii hundi keessanuu duukaa ta'uudhaan abbee jajjabeessaa turtanii kallattii garaagaraatiin gargaaraa turtan hundumti keessanuu maqaa Abbeetuubiitiin guddaa galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa ammallee iddoo kanaan geessanii jirtanii kana boodas egaa abbeen gargaarsa keessan ni barbaadditi duukaa ta'uudhaan wanta gargaaramuu qabdu hundaan gargaarati. Isheenis bakka yaadde akka geessu gargaarsa keessanis ishee barbaachisa waan ta'eef isinis gargaaruudhaan duukaa ta'uudhaan akka ishee jajjabeessitan isiniin jechuu jaaladha. Egaa abbee koo irra deebiidhaan baga gammaddee baga waaqayyoon gatee dadhabbii keetii galmaan sii gahee isiin jedha. Egaa guddaa galatooma hundi keessanuu galata guddaa qabduun isiniin jedha galatooma. Ashamaa akkam jirtan hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Abbeetuubii jalatti warri argamtan biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan nageenyi waaqayyoo iddoo lafa jirtan isiniif haa baay'atu jechuutti barbaada. Akkam jirtan biyya keessanidha. Ana bira nagaadha. Galanni ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkasumas obboleettii keenya kabajamtuu jaalatamtuu kan baay'ee si jaalannuu fi kan baay'ee si kabajnu Abbeetuubii congratulations jenneetii jirra. Baga gammaddee baga waaqayyoo firee dadhabbii keetii ija keetiin si agarsiise dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko siif gammadeetii jira. Congratulations jedheetii jira obboleettii koo baga waaqayyoo si gammachiisee baga waaqayyoo firee dadhabbii keetii si agarsiise sin jechuutii barbaada. Kun immoo jalqaba keetii malee xumura keetii miti. Fuuldurattis immoo akka waan guddaa hojjettee tu'i. Chaanaalli kun
fira keetitti akka darbu abdii sirraa qabna siin jechuuti barbaada. Akkasumas obboleewwan keenya biyya keessa taa'uudhaan, biyya alaa taa'uudhaan haala mijatuu fi haala hin mijoofne keessatti dhugaa dubbachuudhaaf maatii guutuurrattis ta'ee sa'aatii guutuurrattis ta'ee karaa rabdanii to'ee haala isin hin mijanne keessatti biyya ormaa jechuun baay'ee ulfaata. Hundumti keenya ni beekna waan ta'eedhaaf. Kanaafiyyuu rakkina hunduma keessa teessanii to'ee obboleettii keenya kana bakka kanaan ga'uu keessanii dhugumatti galata guddaa qabdanii galatooma isinilleedha isiniin jechuuti barbaada. Isinis baga gammaddanii baga firii dadhabbii keessanii agartanii kuni dadhabbii keessaniidha waaqayyoodha gaditti dhugaa dubbachuudhaaf kiroomii keessa buluudhaan bakka waan hunduma isaatirraaniyyuu dhugaa galata guddaa qabdanii. Ammas immoo obboleettiin keenya kun moonii taatetti jettanii biraa hafuu osoo hin taane mixii wal qabattee laga ceete akkuma jedhan ammas gargaarsi keessaniin ishii barbaachisaa. Ammas cinaan akka dhaabbattan hin barbaadne waan ta'eedhaaf laayikii gochuudhaan maatii ta'uufidhaan akkasumallee sheerii gochuudhaan viidiyoo ishii daawwachuudhaan ammallee akka obboleettii kana cinaan dhaabbattan asumaan dhaamsa kun isinii dabarsa obboloota koo. Dhugumatti hundumti keessanuu galatoomaa horaa bulaa deebanaa baay'adhaa lafa guutaa bakka dogongoritti immoo dhiifama isin gaafadhaa turtii gaarii.